Wambe. Wambe. Himbasnu. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. maal godhu jirtan? Taphachuu jirra. Isin guyyaa arraa kanaan isin maxabattanii? Maal goona? Mee gattaa wayin isinitti hima. Tabarraa nu gatteessistee oduu maal nuu qabda? Bari ifiifuu obboleessa kiyyafaatu eebbisa qaba. Eebbisa madrasaa moo? Lakki eebbisa madrasaati miti eebbisa madrasaa caalu. Eebbisa madrasaa caalu mee nuu himi. Bar wurtuutu ijoollee qur'aana hifzii fitte eebbisuu deema. Maasha Allah. Yooma eebbisuuf deeman. Guyyaa jimmata as deemu kana guyyaa 20 takkaati. Sa'a meeqatti? Salaata asirraa eegalti. Qophiinoo maal faatu jira? Akkaan jee siimuu qabu diraamaadha jettamoo walaloodha jettamoo nashiida jettamoo qophiin bashannanaa hedduu. Akkas taatu deemnee warra keenyatti himna. Dhufanii akka yeroon bakka qabatan. Hayyaanu khaasaa kaaneetti himna. Wal arkaan keenya eessa? Weertuu. Isin hundinuu affeeramtanii jirtanii? Akka nurraan hafne. Ijoollee teenya wajjin eebbisuuf gammachuu isaanii wajjin agaruuf wurtuutti argamnee wajjin haa kabajnu hin hafina. Jummata dhufu wurtuu dhaynee obboleeyyan keenya quraana haffazan haa eebbisnu hin hafina galatooma.